Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu inni hundumaa danda'u mana jirtan bakka jirtan hundumaatti isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii. Viidiyoon kun mana keessan keessa kan seenu yookaan immoo isin bira kan ga'e maraaf nagaan Waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkuma beekamu deddeebiidhaan barsiisaa yeroo ilaallatu laachaa akka jiru beekamaadha. Guyyaarraa sagalee Waaqayyoo keessa salammaffaa Timoteewos boqonnaa 4:1 erga waliin ilaalle booddee mata duree guyyaarraatiif malu walii wajjin ilaalla. Nan dubbisa akkanadha. Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf jiru durattis maqaa isaa gaddeebee mul'atee mootummaa isaa agarsiisu sanaan cimsee sin gorsa. Dubbicha lallabi kun yeroodhaa kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'e argame. Nama balleessaa isaa hubachiisi ifadhu. Obsa hundumaa barsiisi. Barrii itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka afuuf jiru. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti hin sassaabbatu. Isaan dubbii dhugaa dhaga'urraa galagalaniiru. Gara mammaaksa amantiittis goraniiru. Ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf jedhu hojii itti ergamte guutummaa guututti raawwadhu jedha. Kan barreessee sagalee kana kan inni ergaa jiru Phaawulos mucaa isaa Hafuuraatiif sagalee kana ergaa. Mata dureen nuti irratti walii wajjin ilaallu dhaloota imaanaaf qopheessuu. Dhaloota yookaan immoo dhaloota nu booddee jiran wangeelaaf qopheessuu mata duree jiru walii wajjin ilaalla. Yeroo ammaa kanatti dhaloota imaanaaf qopheessuun waldaa kiristaanaa jalaa dagatameera. Namoota baay'ee jalaas miliqeera. Bakka kanatti kanaasa'u Phaawulos ilma isaa Hafuuraatti adaraa kennaa jira. Adaraa akkamii kennata? Ofii isaatii wangeela kanaaf gatii kaffalee wangeela kanatti reebamee hidhamee aarsaa barbaachisu erga godhe booddee guyyaan inni ergama isaa lafa kanarraa xumure gaafa ga'u mana hidhaa warra Roomaa keessa taa'eeti xalayaa kana kan inni isaaf barreessu Timoteewosiif barreessa. Dafiitii na qaqqabii jedha. Dafiitii na qaqqabii amma utuun si jalaa hin deemini dafii na qaqqabii. Waraqaa macaafa maraa isa si bira jiru sanas naa fidiitu kottu ani deemuuf hin jedha si jalaa jedha. Phaawulos kan inni Timoteewosiin dafii na qaqqabii utuun si jalaa hin deemin jedhuufi bakka bashannanaa deemuudhaaf dafii na qaqqabii jedha miti. Biyya gaarii biyya namatti toltu deemuudhaafitu dafii na qaqqabeedha utuu hin taane gara du'aatti fuula isaa deeffateera. Akka yeroo dubbate ani wallaansoo hundumaa gaarii godhee qabeera. Amma garuu ani ergama koo waan hin xumureef gara Yerusaalemitti fuula koo deeffadheen jira. Dhiigni koo akka dhibaayyuutti yeroo inni itti dhangala'u awweeraadha. Ergama koo hin xumureedhaan. Kanaafituu dafiitii kottu jedhee yeroo inni itti Timoteewosiin gara ofiisaatti waamu argina. Macaafa Timoteewositti barraa'e kana guutummaadhuma isaa yoo ilaalle Timoteewos eenyu Phaawulos maali? Mee isaan kun maaliidha abbaaf ilma ta'uun isaanii? Namoonni baay'een Timoteewos ilma Phaawulos ilma Hafuuraa Phaawulosii jedhanii dubbatu. Haasaan kun tarii yeroo ammaa kana namoota baay'ee bira guuteera. Ani abbaa Hafuuraa keetii ati immoo abbaa Hafuuraa kooti waliin jedhu namoonni baay'een tarii calluma jedhameetu abbaa Hafuuraa ta'ee laata Phaawulos Timoteewosiif. Isa kana walii wajjin ilaalla. Timoteewos mucaa gosa lamarraa dhalateedha. Abbaan isaa Giriikiidha. Haati isaa Yihuudiidha. Timoteewos kuni maqaan Timoteewos jedhamu kuni maqaa warra Giriikiidhaan kan moggaa'eefidha. Maqaa Giriikirraa kan dhufe. Timoteewos haati isaa fi akkoon isaa Yihuudaawii waan ta'aniif
Timoteos kana abbaan maqaa Timoteositti ergamu gaaseen immoo aadaaf amantiif siraata warra Yihuudootaatti guddifna jechuudhaan abbaanii fi aatii fi akkoon gara amantaa Yihuudootaa kanatti guddisan. Phaawulos kan inni Timoteosin argate mana bunaatti argate utuu hin taane, mana puulitti argate utuu hin taane, karaa irratti argate utuu hin taane, dargaggeessa calliseedhuma mandara keessa olii gadi zooruu argate utuu hin taane, mana waaqeffannaa warra Yihuudootaa keessatti arge Phaawulos. Kanaaf egaa yerootti ergama isaa kana xumuree deemuuf jedhu kanattitu Timoteosin gara ofiitti waamee adaraa wangeelaa kana itti kennuudhaaf yeroo inni itti waamu argina. Macaafa isaa kana yoo laallu isa tokkoffaa fi isa lammaffaa kana yoo laallu ergaa Phaawulos barreesse keessaa inni dhumaan beektonni akka dubbatanitti ergaa Timoteos isa lammaffaa akka ta'edha. Isa kana barreesseetu gara du'aatti deeme. Egaa boqonnaa isa duraa keessatti Timoteosin wantoota garaagaraa dubbateera Phaawulos. Yeroo inni itti wangeelatti gati kaffaluuf jabaadhu jedhee gorsaa ture jira. Yeroo inni itti immoo namoota akka jaarsaa, akka ijoollee, haadholii gita isaanii akkamitti akka inni qabuu danda'u barsiiseera. Callisee nama karaarraa waamee adaraatti kennitu hin taane irratti hojjetee barsiisee sirriitti kadhateefidha. Erga inni adaraa kanaaf nama geessa ta'uusaa erga beekeetu adaraa kana dabarsee itti laata. Kanaaf egaa har'a nutis dargaggoota keenyatti keessumaa ola deemaa dhaloota harka keenya keessa jiran, mana keenya keessa jiran irratti boriif adaraa kanaaf qopheessuudhaaf nama ga'oo yookaan immoo qopheessuudhaaf wantoota Phaawulos Timoteosiif godhe kana gochuutu nurra jiraata. Egaa dhaloota akkamitti maanaan kennama kan jedhuuf isa kadhoolojii ilaalla. Mee har'a waldaan kiristiyaanaa gamoo gurguddaa ijaartee qabdi. Meeshaalee gurguddaa qabdi. Nama baru wangeelatti laattu nama ta'u qabdi laata kan jedhamu nan shakkaan. Nama hin qabdu dhaloota hin qabdu. Waldooteen gara lixaa gara keenyatti wangeelachis as nu biraan gaani baay'een isaanii manni waaqeffannaa isaanii gurgurameera. Manni waaqeffannaa isaanii kan biraa ta'eera. Innumti jiru immoo manneen waaqeffannaa isaanii keessatti waaqeffannaa sodomummaa geggeeffamaa jira. Sababiin isaa inni dhaloota wangeela itti kennan hin qaban. Amma jiranitti waaqaaf jiraatanii darban abbootiin. Sababa dhaloota itti adaraa kennan hin qabnee fi manni isaan keessatti waaqessaa turan, manni isaan keessatti sagadaa turan, mana illuminaatotaa, mana warra 666 sagaduutti dabarfamee kennameera. Kanaaf biyya keenya Itoophiyaa keessattis sodaan koo inni guddaan har'a paastoroota baay'ee jira. Qeesonni baay'een jiru. Waldaa kan geggeessan, waldaa kan bulchan, faarfattoota baay'ee jiru. Kan nuti baay'ee isaanii jajannu jiru. Garuu bor lafa jarri kun hin jirre namni dhaabbatee nafuu hin dulloomaa hin du'an darba lafarraa. Faarfataan tokko adaraa namatti kennuuf dudduubaa qaba. Lubni tokko adaraa namatti kennuuf dudduubaa qaba. Waldaan kiristiyaanaa kompitiishinii kan isheen wal dorgomtu dorgommii waldaa kiristiyaanaadhaa fooqii ijaaruudha malee dhaloota ijaaruu miti. Tooftaa seexanni ittiin waldaa kiristiyaanaa harkaa mul'ata argateera kun. Dhagaan bor dhaloonni keessa hin jiru taanaan kan biyya lafaati. Fooqiin kan biyya lafaati. Dhaloonni kun wangeelatti yoo dhufe garuu dhaloonni kun wangeela yoo arge dhalootatti dabarsine wangeela yoo laanne garuu zarii keenyaatti dhaloota dhufaa darbaatti wangeelli kun darbuu danda'a. Kanaaf egaa mee nuti dhaloota akkamittitu wangeela kana laanna? Dhaloota akkamitti maanaan dabarfamee kennama kan jedhu waliin laalla. Inni tokkoffaanii warra gara haadha isaanii keessatti eeggannaan godhametti adaraa wangeelaa dabarfamee kennama. Macaafa qulqulluu keessaa gara haadha isaaniitii jalqabee hanga gaafa isaan adaraa kanaaf ga'anitti eeggannaan kan godhameef namoota sadan tokko fakkeenyan fudhadhaa. Inni tokkoffaanii Simsooni. Abboota Firdii boqonnaa 13:4-7 Simsooniin akka inni garaa haadha isaa keessatti eeggannaan godhamuuf ergamaatu dhufee itti dubbate. Mucaan kun mucaa barbaadamu biyyaa barbaadama waan ta'eef mataa isaa yookaan immoo rifeensa isaa irra qarabaan hin geenye jedhamee akkamitti akka inni guddatu qajeelfama ergamaatu itti kenne. Inni lammaffaan
Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15 Yohaannis Cuuphaadha. Yohaannis Cuuphaanii callisee dhalate miti. Qajeelfama kenname. Namni dhalatu kun isa karaa tottolchuudha. Namoota hedduu yaada garaa kan geddarachiisudha waan ta'eef isatti wanti xuriin irmiin akka hin dhugamne yookaan immoo garaa keessatti eeggannaan akka godhamuuf itti himameera. Inni sadaffaanii Maatewos 2:23-15tti Maariyaamitti ergamaan dhufee dubbate atayyaana qabeettii nana. Inni garaa kee keessa jiru kun isa hundumaan oliidha. Eeggannaan hin barbaachisa jedhee yeroo inni Maariyaamin gorsu argina. Egaa wantoota kana sadan fakkeenya kan hin fudhadheef fakkeenyota kana sadan fakkeenya kan hin fudhadheefi eeggannaa godhameef dhalootumaa jalqabee eeggannaan isaaniif godhame. Inni lammaffaanii dhaloota akkamitti maanan dabarfamee kennama kan jedhu inni lammaffaan maatiin yookaan haatii abbaan barsiisuudhaan karaa gaarii irra deddeebisuudhaan nama imaanaaf qopheessu isaan gochuudhaan dhaloota xinnummaadhaan kaatanii baratanii. Mee isa kana Ximitiyoosiin fakkeenya fudhanna. Ximitiyoosii akka inni Phaawulos hirkaa adaraa fuudhuuf duuba isaa kan dhaabbatan hanga 5tti walii wajjin ilaalla. Ximitiyoos akkuma jalqaba dubbadhee abbaan isaa Giriikiidha. Ximitiyoos jechuun maqaa warra Giriikiiti. Haati isaa Yihuudiidha. Jarri kun itti dadhabanii adaraa wangeelaa akka inni fuudhuuf irratti hojjetan. Eenyu akkoosaa. Dugda duuba Ximitiyoosiin kan jiru namooti 5 kanan isinitti hima. Akka inni adaraa wangeelaatiif qophaa'u kan godhan inni tokkoffaan akkoosaati. Inni lammaffaanii haadha isaati. Inni sadaffaan Phaawulosiidha. Inni arfaffaanii ofii isaati. Shanaffaan waldaa kiristaanaati. Jarreen kun 5 akka inni adaraa wangeelaatiif ga'eessa ta'u yookaan immoo hojii wangeelaa Phaawulos hirkaa fuudhee hojjechuuf itti fufuuf haalota kana kan mijeessanidha. Akkoon isaas ga'ee mataa isaa danda'e baateetti, haati isaas ga'ee mataa isaa danda'e baateetti, waldaan kiristaanaa ga'ee mataa ishee dandeesse baateetti, Phaawulosis akkasuma inni mataan isaa akkas. Phaawulos akkanadha. Isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti ati kennaa isaa akkoo keef haadha keerraa fudhatte amantii sanatti guddachaa deemuu kee akka beekamutti isan ofii kooti harka isarra kaayisii karadhe kanatti jabaadhu. Mammaaksa dubartoota dullooman irraa fagaadhu. Kana gochuu keetiin jedhe namoota baay'ee dukkana keessa gara ifaatti fiddaa. Ati immoo jedhaan ofii isaatii kan inni duuba isaa ofii isaa jira kan hin jedhe ati ofii kees barsiisa kees eeggadhu. Kanaafi lammaffaa Ximitiyoos boqonnaa 3-7 olaaltan gaarii godhee lafa kaa'a. Kanaaf dhaloota borii imaanaaf qopheessuudhaaf maatiin barbaachisoodha. Waldaan kiristaanaa barbaachisaadha. Har'a maatiinis ijoollee gadhiisanii jiru. Waldaan kiristaanaas ijoollee gadhiisanii jiru. Bor mul'ata guddaa dhaloota kanaaf kennuudhaaf inni jalqabaan dhaloonni kun imaanaaf qopheessuudhaaf dursa mana keessatti siraata dubbii sagalee Waaqayyo baruu qabu. Erga mana keessatti baranii waldaa dhaqanii ta'anii dhaggeeffatu. Ximitiyoos waldaa keessa utuu inni fiiguu miti Phaawulos kan arge. Akkeenu dargaggeessa ofirraa bu'ee itti tolee dubbii sagalee Waaqayyo dhaggeeffatu tokko nan argeedha Phaawulos. Dargaggeessi kun gurri isaa sirriitti dubbiin dubbadhu dhagaa ture. Sabooddee dhaqeetu gaafate abbaa ta'eef. Kanaaf ijoollee keenya gara dubbii sagalee Waaqayyootti guddisuun bor imaanaaf qopheessuun ga'ee kootiif ga'ee keessaniidha. Tarii viidiyoo kana ilaalaa kan jirtu dhalli kee akkamitti guddachaa jirti? Mee akkamitti guddisaa jirti? Gara kamitti guddisaa jirta mucaa kee? Fakkeenyaaf akka inni keemistirii baruuf barsiisaa manatti ramaddee barsiisaa jirta. Akka inni laanguweejii baruuf barsiisaa laanguweejii ramaddee manatti barsiisaa jirta. Mee wangeela akka inni baruuf daqiiqaa 30 ibsiteettaafi har'a ijoolleen keenya jaalladhee tan kooluu sitti galee malee faarfannaa beeku malee lallaban beekan wangeelan beekan.
Kanaafituu abbaan arge goyoomsuu danda'a. Kanaafiyyuu abbaan arge mana barumsaatti jijjiiruu danda'a. Kan isaan gara amantii biraatti deemaniif faarfannaa beeku malee, shubbisa beeku malee wangeelan beekan. Ijoolleen keenya wangeela akka beekaniif akkuma mana barumsaa isaanii isteedii goonu qo'achiifnu wangeela qo'achiisuun nurra jiraata. Nama wangeela qo'achiisuu sa'aatiitti finnee qo'achiisuun nurra jiraata. Aadaan kun utuu cimee jabaataa deemee natti tolaanaan. Kanaaf inni sadaffaan dhaloota akkamitti imaanaan kennama kan jedhu inni tokkoffaan inni lammaffaan akkuma baranneedha waan ta'eef egaa nuti immoo har'a akkamittiinitu ijoollee keenya imaanaaf qopheessuu dandeenya. Akkamittiinitu ijoollee harka keenyarra jirtu kana imaanaaf qopheessuu dandeenya. Isa kan keenyaan isinitti maara. Akka macaafa qulqulluutti lamman tokko fudhadheera. Annummoo akkamittiinitu ijoollee mana keenya keessa jirtu, dargaggeessa mana keenya keessa jiru, daa'ima mana keenya keessa jiru kana akkamitti bora daraa wangeelaaf qopheessina. Isa kana walii wajjin ilaalla. Tokkoffaa itti gaafatamummaa isaanii nutti kenname sirriitti eeguudhaan. Itti gaafatamummaan isaaniif nutti kenname jira. Itti gaafatamummaa dhala duukaa nutti kenname jira. Sababa namni dhala godhatuuf dhala godhanne miti. Waaqayyo gaafa ijoollee nuu kennu itti gaafatamummaa wajjin nuu kenne. Barsiisa kana waldaa baay'ee barsiiseera. Iddoo baay'eettis deemee leenjii laadheeraan. Namoonni baay'een akka nama hirribaa dammaquutti dammaqaniiti kan na dhaggeeffatan. Amma immoo karaa yuutuubii kootii barsiisa kana qopheessuuf yeroon dubbadhu natti tolaanan. Maaliif biyyaan ifaanni koo hin lenne bakkaan dhaqee hin barsiifnetti barsiisa kana dhaqa. Sagalee kana dhagaa kan jirtu sheerii godhi. Maaliif dhaloota boriif qopheessuu keessatti na duukaa gahee qabaatta waan ta'eef. Mee akkamitti nuti ijoollee keenya imaanaaf qopheessina kan jedhu inni tokkoffaan egaa itti gaafatamummaa isaaniif beeku. Maa inni itti gaafatamummaan